Fayyaan guddina yookiin dinagdee biyya tokkoo keessatti agarsiistuu yookiin murteessituu. Egaa kanaaf immoo tajaajilli yookiis immoo gargaarsi karaa fayyaa kennamu immoo murteessaadha. Isa kanaaf immoo yeroo hundumaa kaka'umsa guddaadhaan onnatee kan hojii eegale kiliinika Yookooti. Kiliinikni Yookoo hakiimotaa fi ogeessota garaagaraa muuxannoo yeroo dheeraa qaban of keessatti qabatee kan hundaa'edha. Kiliinika Yookootti tajaajilli hedduun ispeeshaalistootaa fi sabispeeshaalistoota garaagaraan bakka tokkotti kennama. Isinittis ta'ee maatii keessan firoottan keessanitti tajaajila fayyaa isa kamtu gaaffii isinitti ta'ee jira laata? Dhibee kalee fi ujummoo fincaaniiti. Qorannoo fi yaaluu ujummoo fincaanii baqaqsanii yaaluu xixiqqaa, qorannoo dhibee afuuffee fincaanii fi yaala isaa dhaqna qabaa yookiin kittaanuu dhiiraa. Ispeeshaalistootaa fi sabispeeshaalistootni dhibeelee kanneen yaalan kiliinika Yookootti argamu. Mana keessan teessanii hakiimota keessan haasofsiisuu yoo barbaaddan 7024 irratti bilbiluun hakiimota keessan haasofsiisuu dandeessu, mariisisuu dandeessu. Akkasumas immoo beellama qabachuu yoo barbaaddan 7024 yookiin duwwaa 9 7024 irratti bilbiluun beellama qabachuu dandeessu. Isiniin jenna galatoomaa.